Godina Wallagga Lixaa magaalaa Hoomaatti raayyaan ittisa biyyaa gocha sukkanneessaa raawwateen dargaggoota obboleeyyan lama irratti boba'aa naqee gubuun dhagahame. Waajjirri Kominikeeshinii Aanaa Kiramuu ganda Wastii keessatti finxaaleeyyiin gocha ajjeechaa bifa duguuggaa sanyii fakkaatu raawwachuu beeksise. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa lixa Oromiyaa keessatti humnoota mootummaa fi qaamolee hidhataniin lammiilee nagayaa meeshaa maleeyyii irratti yakki raawwatamu akkaan isa yaaddessuu ibse. Badhaasa Hacaaluu Hundeessaa waggaa waggaan kennamu ilaalchisee ibsi miidiyaaleef kennameera. Tigraayitti obomboleettiin hamaan nama tokko ajjeesee 13 madeessuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Walwaraansa Suudaan keessatti ji'oota lamaaf deemaa jiru lakkoofsi namoota nagaa qe'ee isaaniirraa buqqaanii yeroo yerootti dabaluu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hime. Dureewwan biyyoota Afrikaa araaraaf Kiiv osoo jiranii haleellaan raawwatame. Waxabajjii 16 bara 2023 kunneen hangafoota oduu keenya kan hardhaatii bal'ina isaa wajjin turtii gaarii. Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa 11 irraa oduurraaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu tanaa wajjin Andaraartuu Shaamiti. Oduu keenya jalqabaatiin godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Hoomaatti raayyaan ittisa biyyaa gocha suukanneessaa raawwateen dargaggoota obboleeyyan lama irratti boba'aa naqee gubuun dhagahame. Jiraattoota naannichaa irraa akka odeeffannetti taateen guyyaa irraa raawwate kanaan lubbuun dargaggoo tokko battalatti yoo dabru tokko ammoo du'aa fi jiruu jidduu jiraachuu himanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa Gammachiis Magarsaatiin isiniif dhiyaata. Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Hoomaatti gocha suukanneessaa raayyaan ittisa biyyaa raawwateen lubbuun nam tokko battalatti yoo darbu nam tokko du'aaf jireenya gidduu jiraachuun dhagahame. Jiraattonni Oromiyaa 11 bakkichaa odeeffanne akka nutti manitti gocha suukanneessaa waxabajjii 16 har'a ganama obboleeyyan lama irratti boba'aa firfirsuun ibiddi kan itti qabsiifame ta'uu nutti manii jiru. Jiraattonni sodaa nageenyaa isaaniif jecha sagalee isaanii akka hin fayyadamne nu gaafatan akka nuuf eeranitti raayyaan ittisa biyyaa guyyaa kaleessaa jiraattota gabaa dhufan jumlaadhaan hidhaatti guuranii kan hidhan ta'uu dubbatu. Raayyaan ittisa biyyaa waxabajjii 15 guyyaa kaleessaa uummata gabaabbayee mooraa waraana mootummaa magaalaa Hoomaa keessa jirutti hidhanii bulchuudhaan kanneen keessaa dargaggoota obboleeyyan lama Abdii Eebbisaaf Abrahaam Eebbisaa kanneen jedhaman irratti yakka gara jabeenyaan guutame raawwachuu ijaan kan argan ta'uu himu. Obboleeyyan lameen ganama hardhaa hidhaatii garbaasuudhaan naaftaa itti firfirsanii wayita ibidda itti qabsiisan ofirraa dhaamsuuf jecha wayita isaan fiigan rasaasaan kan reeban ta'us nuuf kaasanii jiru. Gocha suukanneessaa raawwatame kanaan obboleeyyan lameen keessaa tokko har'a ganama lubbuudhaan battala kan darbe wayita ta'u tokko du'aaf jireenya gidduutti kan argamu ta'us nuuf kaasanii jiru. Obboleeyyan lameen kunneen Aanaa Hoomaa ganda qonnaan bulaa Agala Warsammaatti dhalatanii kan guddatan ta'uu fi barattoota akka turanis nuuf kaasanii jiru. Ajjechaa gara jabeenyaa nama jiraatti gubanii ajjeesuu waraanni mootummaa raawwate kanaan alatti uummanni kaleessa gabaa dhaquun manaa ba'ee mooraa waraana mootummaa keessatti hidhamanii jiranis dararaa akka hammaataan irratti geggeeffamaa kan jiru ta'us jiraattonni dabaluudhaan nuuf himanii jiru. Dhumarrattis dhimma kana qulqulleeffachuuf qaamota mootummaa naannichaa gaafachuuf yaalii bilbilaan goonuus argachuu hin dandeenye. Waajjirri Kominikeeshinii Aanaa Kiramuu ganda Wastii keessatti finxaaleeyyiin gocha ajjeechaa bifa duguuggaa sanyii fakkaatuun raawwachaa jiraachuu hime. Kominikeeshiniin Aanaa Kiramuu ibsa gama marsaa hawaasummaatiin baaseen akka ifoomsetti hidhattoonni Amaaraa haleellaa qindaawaa tibbana gaggeessaa jiran kaayyoon garichaa biyyaa fi sirna diiguuf qabu akka ta'e ibsee jira. Guutuun gabaasa kanaa Maadii Abdulbaastiin isiniif dhiyaata. Waajjirri Kominikeeshinii Aanaa Kiramuu ganda Weestii keessatti finxaaleeyyiin gocha ajjeechaa bifa duguuggaa sanyii fakkaatu raawwachuu isaanii himee jira. Komishiniin Aanaa Kiramuu ibsa gama marsaa hawaasummaatiin baaseen akka ifoomsetti hidhattoonni Amaaraa haleellaa qindaa'aa tibbana gaggeessaa jiran kaayyoo garichi biyyaa fi sirna diiguudhaaf qabu ta'uu himee jira. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuutti uummanni aadaa fi safuu duudhaa ganamaa Oromummaa kan ta'e hammattummaa osoo hin sharafin saba isa waliin jiraachuudhaaf gara qe'ee isaa dhufe akka ofii isaatti kunuunsee waliin jiraachaa ture kan jedhu ibsi kominikeeshinii aanichaa baase kun finxaaleeyyiin Amaaraa faallaa nageenyaa dhaabbatan gocha biyyaa fi sirnaa diiguutti jiru jedheera. Ibsi kominikeeshinii aanichaa dabaluun waxabajjii 8 bara 2015 Aanaa Kiramuu ganda Wastii keessatti finxaaleeyyiin gocha ajjeechaa bifa duguuggaa sanyii fakkaatuun bakka tokkotti namoota 8 ajjeesuudhaan namoota 13 ol ammoo kan madeessan ta'uu himee jira. Lola ganama irraa eegalee hanga guyyaa sa'a 9tti gaggeeffamaa ture jedhame kanaan finxaaleeyyii Amaaraa ofirraa qolachuun danda'amus
jaarsa biyyaa dubartootaa fi daa'imman dabalate namoonni lubbuun darbanii fi madaa'anis jiraachuu jiraattonni Oromiyaa 11 dubbisee mirkaneessanii jiru. Kominikeeshiniin aanichaas qabeenya uummataa fi mootummaa kan saamanii fi kaan ammoo kan barbadeessan ta'uu himee jira. Waajjirri kominikeeshinii aanaa Kiiramuu akka ibsetti finxaaliyyiin kun gocha ammaan dura raawwataniin kaayyoo fi karoorri isaanii demoogiraafii jijjiiruudhaan uummataa fi sirna mootummaa Oromoo amma aangoo irra jiru dadhabsiisuun suutan uummata Oromoo buqqisuudhaan lafa babal'ifachuuf Oromoo diiguudhaaf kan karoorfatan ta'uu himee jira. Ibsichaan caasan mootummaa sadarkaan jiruu fi uummanni keenya bal'aan waliin ta'uudhaan gocha finxaaliyyii kana qolachuu akka qabanis yaamicha dhiheessee jira. Gama birootiin koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaas lixa Oromiyaa keessatti humnoonni mootummaa fi qaamoleen hidhatan biroo lammiilee meeshaa maleeyyii irratti haleellaan raawwatamu dabaluun akka isa yaaddessu ibsee jira. Obbo Imaad Abdulfattaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti keessumaa lixa Oromiyaatti humnoota mootummaa dabalatee qaamolee hidhataniin haleellaawwan hawaasa hidhannoo maleeyyii irratti raawwatamaa waan turaniif irra deddeebiidhaan akka dhaabbatuu fi gara furmaatatti dhufamuu akka qabus yaadachiisaa akka turan himan. Kominikeeshiniin mirga namoomaa Itoophiyaa lixa Oromiyaa keessatti humnoota mootummaa fi qaamolee hidhatan kanneen biroon lammiilee nagaa meeshaa maleeyyii ta'an irratti yakki raawwatamu akkaan isa yaaddeessu ibsee. Kominikeeshinii mirgoota namoomaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa qorannoo fi hordoffii naannolee obbo Ahmad Abdulfattaa akka jaanitti humnoota mootummaa dabalatee qaamolee hidhannoo qaban biraan ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuu ibsanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa akka taantisniif dhiyaata. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa Oromiyaa lixaa keessatti humnoota mootummaa fi qaamolee hidhatan kanneen biroon lammiilee nagaa meeshaa maleeyyii ta'an irratti yakki raawwatamu akkaan isa yaaddeessu ibsee. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan qorannoo fi hordoffii naannolee obbo Ahmad Abdulfattaa akka jaanitti humnoota mootummaa dabalatee qaamolee hidhannoo qaban biraan ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuu himan. Koomishinichi akka jedhutti ajjeechaan suukanneessaan lammiilee meeshaa maleeyyii ta'an irratti raawwatamu kun akka dhaabbatuu fi mirgi lammiilee akka eeggamuuf irra deddeebiin ibsa baasaa turuu yaadachiisuun keessattuu lixa Oromiyaa keessatti hidhattoonni bifa garagaraatiin hidhatanii socho'an qaamolee mootummaa dabalatee kanaan duras gochaawwan suukanneessoon akkasii kun lixa Oromiyaa keessatti raawwatamaa akka ture qabatamaan irra ga'uu eeruudhaan haleellaawwan kun yeroo raawwataman namoota sabaan garagara ta'an irratti qaamolee hidhatanii raawwatamus ibsee jira. Walitti bu'iinsi kun namoota hidhatan caalaa namoota siviilii ta'an lubbuu isaanii fi qabeenya isaanii barbadeessaa jira waan ta'eef wanti kun seeraan ilaalamee lammiileen kunneen akka baraaramuu fi nageenyi biyyaas akka bu'u godhuuf mariin araaraa barbaachisaa ta'uu ibsee. Gama biraatiin jiraataa reediyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan tokko akka ibsanitti gaafa caamsaa 30 bara 2015 akka lakkoofsa biyyattiitti torbee dabre keessa hidhattoonni fiinxaleeyyii Amaaraa aanaa Amuruu iddoo Waddeessaa jedhamuun beekamutti namoota nagaa irratti dhukaasa banuun lubbuu namoota 5 olii battalumatti galaafachuu himan. Itti dabaluunis jiraataan kun qabeenyi uummataa tokko osoo hin hafin fiinxaleeyyii Amaaraa kanneeniin saamamuu fi manneen jireenyaas ibiddaan barbadaa'u dubbatu. Jiraataan biraa ganda siiddaan akka jedhutti waraanni fiinxaleeyyii Amaaraa uummata nagaan hojii isaa hojjechaa jiru marsuun dhukaasa irratti banuun lubbuu namoota 3 galaafachuun nama tokko madeessuu himan. Itti dabaluunis namni kun hidhattoonni kun erga dhukaasa isaan irratti bananiin booda loowwan isaanii hunda ooffachuus ibsanii jiru. Haleellaa fiinxaleeyyii Amaaraa kana baqachuun uummanni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqoon magaalaa Oborraa jedhamtu keessa qubatanii akka jiran eeruudhaan uummanni kun deeggarsi barbaachisu tokkolleen godhamaa fi waan hin jirreef dararaa guddaa keessa jiraachuus ibsan. Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Abdiisaa Qanaa akka jaanitti naannicha keessatti gochaawwan suukanneessoon fiinxaleeyyii Amaaraan lammiilee nagaa irratti raawwatamu bal'inaan akka jiru ibsanii jiru. Badhaasa Hacaaluu Hundeessaa waggaa waggaan kennamu ilaalchisee ibsi miidiyaaleef kennamee jira. Badhaasni kun ashaaraa Hacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuun jirutti indaastirii muuziqaa keessatti kaa'ee dabre itti fufsiisuuf weellistoota haaraa jajjabeessuu fi hojiilee artii muuziqaa adda addaaf akkasumas ogeessota hojii duuba jiran hamileessuu dabalataanis beekamtii kennuuf yaadamee waxabajjii 29 bara 2022 tokko jedhee eegalee jira. Guutuun oduu kana Ayyaantuu Abdiitiin isiniif dhiyaata.
Sirni badhaasa artistaa Haacaaluu Hundeessaa Faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin qophaa'ee waggaan industirii muuziqaa jajjabeessuuf kan geggeeffamu yoo ta'u, badhaasni kun ashaaraa Haacaaluun Hundeessaa yeroo lubbuun jirutti industirii muuziqaa keessatti kaa'ee darbee itti fufsiisuuf, weellistoota haaraa jajjabeessuu fi hojiilee aartii muuziqaa adda addaatiif beekamtii kennuuf yaadamee waxabajjii 29 bara 2022 jechuunis waggaa har'aa kan eegale ture. Badhaasni Faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa bara kanaas kan bara darbeerraa kan fooyya'ee fi gosoota hedduu kan hammate yoo ta'u, qabiyyeewwan ogummaa bal'aa irratti kan xiyyeeffatedha. Sadarkaa waraabbii muuziqaa biyyoolessaa fi addunyaalessaa keessatti fooyya'insa agarsiisuu kaayyeeffatee guddinaa fi qulqullina industirii muuziqaa Oromoo gara gulantaa itti aanutti ol butuu galma taasifachuun Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa ogeessota ogummaa gaarii gurmeessuun koree amaanaa hundeessee qophii badhaasa Haacaaluutiif galteewwan ta'an waggaa tokkoof qorannaa taasiseera jedheera. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa bara darbee gosoota ogummaa muuziqaa 10 irratti kan badhaase yoo ta'u, bu'aa qorannoo ogeessotaa irratti hundaa'uun gosoota badhaasaa gara 12tti ol guddiseera jedheera. Gosoota badhaasaa 12 keessaas gosti badhaasaa 9 kallattimaan ogummaa waraabbii fi teeknikoota muuziqaa irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u, gosni badhaasaa 3 hafan ammoo hojiilee ogummaa suur-sagalee akkasumas waraabbii addaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhameera. Ija ogummaa saayinsii muuziqaa fi sadarkaalee gosoota badhaasa addunyaalessaatiinis moggaasni gosoota badhaasa Haacaaluu Hundeessaa bara kanaa gosa waliigalaa 3 albama filatamaa waggaa, wallee waggaa walaloo fi yeedaloo fi qindeessaa filatamaa waggaa irratti xiyyeeffata jedhameera. Gosoota badhaasa akaakuu giddu galeeffataniin immoo weelluu aadaa filatamaa fi weelluu ammayyaa filatamaa yoo ta'u, gosoota badhaasaa koorniyaa giddu galeeffataniin weellistuu dubartii haaraa filatamtuu fi weellisaa dhiiraa filatamaa haaraa jedhamuun adda baafamaniiru. Akkasumas gosoota badhaasa Haacaaluu Hundeessaa gama suur-sagalee wal qabataniin immoo diirektara viidiyoo muuziqaa filatamaa, editara viidiyoo muuziqaa filatamaa fi kiroogiraafara filatamaa jechuun adda baafamaniiru. Artistiin kamiyyuu Haacaaluu Hundeessaa Faawundeeshiniitti kaadhimamuuf hojii haaraa mataa isaa hojjetee dhiyaachuu akka qabu ibsuun, artistiin beekamaan yookiin beekamtuun kamiyyuu hojii mataa isaanii hojjetanii hin dhiyaatan taanaan ammas haaraadha jedhameera. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara 2015 hoteela Skylight Internationalitti bakka kaadhimamtoonnii fi keessummoonni adda addaa akkasumas maatiin aartii argamanitti akka adeemsifamu ibsameera. Tigraayitti obomboleetti hamaa mudatee lubbuun nama tokko dabruu fi 13 madaa'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Dahoo buqqaatota Tigraay keessatti argamutti obomboleetti mudateen buqqaatota dhibbaan lakkaaman irra miidhaan guddaa fi baay'ee gaddisiisaa ta'e dhaqqabsiisuun himamee jira. Torbee dabre naannoo Tigraayitti obomboleetti hamaa mudate kanaan namni tokko du'uu fi namoonni 13 madaa'uun ibsamee jira. Akka Ochaan jedhetti dahoo buqqaatota Hitsaatis jedhamu keessatti namoonni 15,000 ol keessummataa akka jiran himuun buqqaatonni kun guutumaan guututti miidhamuu fi qabeenyinis baduu ibsee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baasee kanaan michoonni gargaarsa yeroo hatattamaa warra rakkoo kanaan miidhamaniif gargaarsa sochoosaa jirus jedhee jira. Walwaraansa Suudaan keessatti ji'oota lamaaf deemaa jiruun lakkoofsi namoota nagaa qe'ee isaanii irraa buqqaanii yeroorraa yerootti dabaluu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibse. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafa waxabajjii 14 qabatee bee akka ibsutti waldhabbiin waraana Suudaan keessaa ji'oota lammaffaa isaa lakkoofsise namoota miliyoona 2 ol qe'ee isaanii irraa buqqaasu ibsee jira. Guutuun gabaasa kana akka taantu isiniif dhiyaata. Walwaraansa Suudaan keessatti ji'oota lamaaf deemaa jiruun lakkoofsi namoota nagaa qe'ee isaanii irraa buqqaanii yeroo yerootti dabaluu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibse. Gabaasni dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafa waxabajjii 14 qabatee bee akka ibsutti waldhabbii waraansi Suudaan keessaa ji'oota lammaffaa isaa lakkoofsise namoota miliyoona 2 ol qe'ee isaarraa buqqaasu ibse. Walwaraansa Suudaan keessatti humnoota waraana biyyattii lamaan jidduutti taasifamaa jiruun hanga gaafa waxabajjii 12 bara 2023 dabreetti lubbuun namoota nagaa 959 yommuu dabruu fi kanneen 4,750 ta'an immoo madaa'uun gabaafame. Kunis walwaraansichi magaalaa guddittii biyyattii Kaartuum dabalatee magaalota biyyattii hedduu keessatti raawwatamaa jiruun kan taasifamaa jiru ta'uunis himame. Kunis walwaraansicha magaalaa guddittii biyyattii Kaartuum dabalatee magaalota biyyattii hedduu keessatti raawwatamaa jiruun kan taasifamaa jiru ta'uun isaa himama.
haala wal waraansa amma Suudaan keessatti deemaa jiruun kanneen baay'inni isaanii miliyoona takka tuqaa jaataan qe'ee isaanii gadhiisanii godaanuuf dirqamanii jiru. Akka gabaasa jaarmee dhimma godaantota idila addunyaatti namoonni 53,000 ta'an waraana Suudaan keessaa baqachuun biyyoota ollaa kanneen akka Masrii, Suudaan Kibbaa, Riippaabilika Afrikaa, Itoophiyaa fi Liibiyaatti godaananii jiru jedha. Wal waraansichi yeroo ammaa itti fufee jiraachuu ibsuun haalli magaalaa Gineenaa lixa Daarfuur keessa jiru hedduu hammaataa ta'uu gareen ogeessota fayyaa Suudaan himanii jiru. Kanaanis namoonni baay'een madaa'uu fi hospitaalli magaalattii keessa jiru yeruma wal waraansaa kanatti haleellaan irratti raawwatamuun hojiin ala ta'ee jiraas jedhan. Suudaanitti ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Vooleer Kerkibxata dabre akka dubbatanitti haalli Suudaan Daarfuur keessatti mul'achaa jiru duguggaa sanyii akeekaa jedhan. Kunis milishoonni Arabiyaa fi kanneen uffata dambii loltoota humna addaa kan Mohammad Hamdaaniin hoogganamu uffatan namoota nagaa magaalaa Ginaanee keessa irratti ajjeechaa raawwachaa jiru jedhan. Kunis milishoonni Arabiyaa fi kanneen uffata dambii loltoota humna addaa kan Mohammad Hamdaaniin hoogganamu uffatan namoota nagaa magaalaa Gineenaa keessa irratti ajjeechaa raawwachuu ibsan. Oduu kanya xumuraatiin dureewwan biyyoota Afrikaa araaraaf kiivii osoo jiranii haleellaan raawwatame. Dureewwan Afrikaa kunneen jalqaba kiivii erga daawwataniin booda gara Mooskoo akka imalantu himamee jira. Guutuun oduu kanaa qumbii gidaabotiin isiniif dhiyaata. Dureewwan biyyoota Afrikaa araaraaf kiivii osoo jiranii haleellaan raawwatamuun himamee jira. Dureewwan Afrikaa kunneen jalqaba kiivii erga daawwatanii booda gara Mooskoo akka imalantu himamee ture. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa torba dhibdee Yuukireenii fi Raashiyaa karaa nagaan akka furamuuf jaarsummaa taa'uudhaaf garas imalanii turan. Humni qilleensa Yuukireen misaa'ilota Raashiyaa irraa dhukaafame jedhame qolachaa akka jiru ibsee jira. Hooggantoonni kunneen gara kiivii imaluun pirezidaantii qondaaltota Yuukireen waliin argamanis garuu gara Mooskoo imaluu isaanii wanti mul'isu hin argamne. Dureewwan biyyoota Afrikaa kunneen duraan dhimma waraana Raashiyaa fi Yuukireen irratti ejjennoo walabaa qabaachuu isaanii ibsaa turan. Garuu ergamni kun nagaa buusuun ta'uun ammoo dhimma manii itti seenuu isaanii agarsiisanii jiru. Hooggantoonni Afrikaa kunneen pirezidaantii Senegaal Maakil Saalii kan Zaambiyaa Hakaayindee Hichileemaa akkasumas immoo pirezidaantii Komoros turan. Akkasumas dura taa'aa gamtaa Afrikaa kan ta'an Azaalii Usumaanii, pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaphosa akkasumas immoo bakka buutota Masrii, Yuugaandaa fi Riippaabilika Koongoo akka ta'anitti himame. Daawwannaan dureewwan Afrikaa kan wayita Yuukireen duula haleellaa kororstee turte hojiitti hiikaa jirtutti dhagahame. Qondaaltonni Afrikaa kunneen Poolaand irraa gara kiivii baaburaan wayita imalan mul'atanii jiru. Jimaata raawwata bajjii 16 2023 kiivii keessatti pirezidaantii Yuukireen Zeelenskii erga arganii booda bor ammoo gara Seent Piiterbergiitti imaluudhaan pirezidaantii Puutiin waliin dubbachuuf karoorfatanii turan. Viidiyoon Tiwiitara pirezidaantii Afrikaa Kibbaa irratti maxxanfame wayita isaan magaalaa Kiyev seenuun Afrikaa fi baha giddu galeessaatti ergamaa addaa Yuukireen kan ta'an Maaskiim Subhaanii simatanis agarsiisee jira. Akeekkachiisa kana dura Raashaan misaa'ilota hedduu galaana gurraacha irraa gara magaalaa Kiyev dhukaasaa akka turte mootummaa Yuukireen ibsee jira. Ergamaan nageenya biyyoota Afrikaa kanaa Faawundeeshinii Biraazaavil kan jedhamtu qindeessee jira. Jarmaan tola ooltummaa kun Afrikaa keessatti walitti bu'iinsa ittisuu fi furuu irratti hojjeta. Faawundeeshiniin kun kanaan dura dhibdeewwan Afrikaa keessa jiru irratti kan xiyyeeffatu yommuu ta'u, amma addiittiin ala bahuudhaan dhibdee Raashaa fi Yuukireen mariin furuu keessatti gumaachuuf karoorfatee jira. Marsaarichi isaa irratti akka ibsetti kaayyoon isaa mariin karaa nagaa biyyoota wal waraanaa jiran gidduutti akka itti fufuu ta'uu isaa ibsee jira. Kanaaf miseensonni isaa akka Moskoo fi Kiyev daawwatan haala mijeessuu isaa ibsee jira. Raashaa fi Yuukireen waggaa dura lola eegalan hanga ammaan tanaatti wal waraanaa jiru. Inumaatu torbaan dura Yuukireen haleellaa deebisanii qolachuu eegaluu isaa beeksiftee turte. Waraanni biyyoota lamaan gidduutti adeemaa jiru addunyaa lamatti qoodee sadarkaa addunyaatti qaala'insa nyaataa fi boba'aaf sababa ta'ee jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa 11 oduu narraaf qindeeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isinitti himte isin faana turte Andaraartuu Shaamiti ogeessa kaameraa fi teeknikaa Mahammad Aminaa waliin ture gama kiyyaan nageetti qophiilee Oromiyaa 11 kanneen hafa wajjin turtii gaarii.